aappiin irratti sin agarsiisu jechuudha haala isin agarsiisuun yoo sirriitti kan itti fayyadamtan ta'e wallaahi billaahi nam tokko jechuudha yoo iimeelii keessan kennitaniif kaameraan sin ilaaluu hin danda'u nam tokko abaddan wallaahi billaahi mee isinumtu jechuudha dubbiin kun soba moo dhugaadhaati haala nama dura sin agarsiisa akkaataa xalfamu an xalafee sin agarsiiseeramti mee hiriyoottan keessan jechuudha iimeelii walii yoo waliif kennitachuun wal amantanii mee dhuguma moo sobaadhaati ilaala yoo inni sin xalafee kaameraa isin waraabe jechuudha feesbuukii kiyya walaab yuutuubiin kiyya akaap walaab naan jedhina sobaa aappii naan jedha wallaahi billaahi egaa baay'ee rakkisaa jechuudha ammas aappilikeeshina haayit ta'e jechuudha dhoffamaa amma dura aappilikeeshina saayinkiroonizeeshin ka jedhu isin agarsiiseen ture jechuudha silkii keessa irratti buufamaa lakkoofsaan dhokfama jechuudha silkii keessa irra hin jiru aappilikeeshin sun garuu si waraabuu danda'a ammas aappilikeeshina akkasii jechuudha silkii keessan keessa alaa xulii arguu dandeessan jechuudha egaa wanti isin agarsiisu jechuudha akkasiin barattanuuf malee akkasiin wal miitanuuf miti jechuudha amma fakkeenyaaf viidiyoolee adda addaa feesbuuk irra gadhiifamaa jiran kan jechuudha silkii kiyya keessatti yoon viidiyoon taane dhufadhee qabaadhee jiraadhe jechuudha nam tokko yoo na xalafee silkii kiyya keessaa jechuudha bakka fedhe taa'ee viidiyoo sana daawunlood gochuu danda'a jechuudha silkii ofirratti kanneenii fi kanneen akkana haala kanaan ittiin ofirraa eegaan siniin jedha haga xumura sagantaa kiyyaatti akkana hordoftan kabajaa isin gaafadhaa viidiyoo kana immoo sheer walii godhaati ilmaan oromoo hunda biraan ga'a aappilikeeshinii kun wallaahi billaahi sirriitti isin fayyada jechuudha yoo akkam sodaa maalii qabaattan jechuudha yoo namni 10 iimeelii keessan qabaatee aappilikeeshina meeqa silkii keessan irratti utuu isin hin beekin hafuus wallaahi billaahi kaameeraadhaan yoo silkii keessan cabse isin laaluu hin danda'u jechuudha haga xumura sagantaa kiyyaatti akka nu hordoftan kabajaa isin gaafadhaa gara viidiyootti dabarfadha. warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salaamata har'aan fanneemti. Nageenyi kiyyaa kan kabajaa kan jaalala bakka isin jirtan maratti isin biraa naaf geessuun isin jira. Egaa YouTube channelin kiyyaa isa kana jechuudha warri hin beekne warri maatii ittiin ta'in jechuudha. Subscribe gootan jechuudha. Mallattoo notification asirra dhufu wanti gadhiisu yeroo akka dafee isin ga'uuf haalirra gootan jechuudha. Application irraa viidiyoon haaraa gadhiisu jala linkii isiniif kaa'e jechuudha. Achi jala bu'attanii descriptionii warri hin beekne jechuudha. Viidiyoon haaraa gadhiisu jala seen jechuudha. Hogga jala seentanii kunoo mallattoo asirratti argamtu kana cuqaastan jechuudha. Sana gargadiitti bifa samaawitiin ka barreeffame kunoo aappii kana buufachuudhaaf linkii kana cuqaasaa kan jedhu isa kanaan seentanii buufachuu dandeessan jechuudha. Gara barnoota keenya irraatti dabarfanna jechuudha. Egaa application irraa jechuudha. Isa kana jechuudha. Already hogga seentanii haala kanaan isiniif baasa jechuudha. Eegganna xiqqoo kun haala kanaan nu baasa. As keessa waa lama sirriitti beekuudha qabdan jechuudha. Waa lama kan sirriitti isin fayyadu jechuudha. Fakkeenyaaf hide application ka jedhu kun jechuudha. Applicationa silkii keessa irratti dhokfamee buufamee jechuudha kan isin hin beekne. Yoo silkii keessa irra barbaadan hin argitan jechuudha. Fakkeenyaaf applicationa ammaan dura barsiisee ture jechuudha. Yoo lakkoofsaan cufame jechuudha. Lakkoofsa sana beektani malee argachuu hin dandeessan jechuudha. Kun immoo asumaan ol isinii baasa jechuudha. Hide app ka jedhu kana ni cuqaastan jechuudha. Kabajamtoota jaalatamtoota keenya. Kun haala kanaan barbaada application hide ta'e jechuudha. An tokko qofan hide godhee jira isin agarsiisuudhaaf jechuudha. Kunoo tokkoonuma sana naaf baaseetiin jira jechuudha. Yoo gubuu barbaaddan asumaan keessa seentanii delete isinii fida delete gochuu ni dandeessan jechuudha. Inni lammeessaa immoo wanti isin beekuu qabdanu isa block camera jedhu kana jechuudha. Isa kana jechuudha kan namni dhoksaadhaan nama waraabu jechuudha. Otoo isin hin beekin block camera ka jedhu kana jechuudha. Ni seentan jechuudha. Block camera kana hogga seentanii haala kanaan on gootan jechuudha. Ofirra jira on gootan jechuudha. Haala kanaan sana booda abbaan barbaade silkii keessan kaameraadhaan isin waraabuu hin danda'u jechuudha. Egaa itti aansuudhaan gosa baay'eetu jira jechuudha. Irratti applicatiinoota dubbatti na deebisee ka'e. Applicatiinoota jechuudha vaayirasii qaban jechuudha. Kan vaayirasii qaban silkii keessan canaannaqan jechuudha. As keessatti argachuu ni dandeessan jechuudha. Kunoo haala kanaan hoggaa seetan jechuudha. Isiniif barbaada applicationa vaayirasii ta'e jechuudha. Iskaan gootan jechuudha. Kunoo haala kanaan applicationa tokko tokkoon qabdan jechuudha. Ol tokko tokkoon isiniif baasa jechuudha. Keessaa yoo vaayirasii yoo kan keessaa vaayirasii kan qabu jiraate asirratti isiniif hambisa. Achumaan delete gochuu ni dandeessan jechuudha. Sana booda silkiin keessan hin canaannaqamu jechuudha.
kunoo haala kanaan barbaada appilikeeshinaan qabu guutuusaa haala kanaan tokko tokkoon jechuudha. Kunoo hin jiru jechuudha. Sana booda waa baay'eetu jira gaasirraa. Waayifaayiidhaan fakkeenya waayifaayi keessan namni yookaan isinirraa fayyadamaa jiru ta'es kana gaasii namni beektanii abbaa fayyadamaa jechuudha. Asiin seentan kunoo mallattoon waayifaayi ni jira jechuudha. Kana seentanii jechuudha. Sana yoo barbaadan yoo haala kanaan kan hin jirre ta'e jechuudha nam tokko isinirraa fayyadamaa kan hin jirredha jechuudha. Egaa akkasatti jechuudha appilikeeshina kan gubu asirra ni jira. Gosa baay'eetu jira. Kana keessaa ilaaltanii isin kan isin fayyadu itti fayyadamuu dandeessanii kan keessaa isin xiyyeeffachuu qabdan immoo jechuudha. Hide aappii fi block aappii kana jechuudha. Egaa amma fakkeenyaaf an hide godheetiin jira. Kaameraa kiyyallee block godheetiin jira. Yoon kaameraa kiyyatti dhufee akkana cuqaasa jechuudha. Kaameraan kiyya naaf hin waraabu jechuudha. Kunoo haala kanaan irraa deebi'a. Namnis na waraabuu hin danda'u jechuudha. Kaameraa kiyya yoo waraabuu barbaade jechuudha. Dhufeen kaameraatti yoon fayyadamuu barbaade mallattoo kaameraa kanatti dhufeen isa nama on godhe ka'e haala kanaan off godhe jechuudha. Sana booda kaameraan kiyya naaf dalaga jechuudha deebi'ee. Yeroo kaameraa keessan fayyadamtan qofa jechuudha. Bantanii yeroo kaameraa keessan fayyadamtanii kaatanii deebitanii akkasitti cuftan jechuudha. Kana fakkaata barnoonni irraa akka jaallattan abdiin qaba. Hiriyoottan keessaniif sheer godhaan siin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.